daawwattoota ogummaas amma sagantaa keenya amma dhumaatti nu hordofan isiniin jedha. Mashallah. Tole egaa daawwattoota keenya obboleeyyan keenya qaqqaalii kan dhiiraa fi dubartiitiin wal baratanii salaamtaallee isinirra salaamatanii suduudhaan gara kallattiidhaa dabarra. Obboleeyyan keenya yeroo hedduu waa hedduu agarra. Dhiirtiinis akka dubartii taatee jirti. Dubartiinis kan sooshaal miidiyaa kanarratti akka dhiiraa taatee jirti. Faalnaadha akti deemaa jira. Dubartiinis waan isirraa eegamu godhuu qabdi. Dhiirtiinis akkasuma godhuu qabdi. Namni amantii qabu tokko huduuda daangaa safuu fi aadaa qabna. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala warra qajeelu anaa fi isinillee hunda keenya nu haa godhu. Zara inshallah ta'ala namuutu gartee dhageenye jira waan deemaa jiru silaahu gartee keessa cacca'uun hin barbaachiftu. Mee Zara waan gartee deemaa jiru kana suuraa ta'ee maxxansumaan argine malee haqiqatan suuraa hin argine Zara waan akkana hojjettee jedhanii kan dubbatani. Abbaarra namni beeku jiru rabbii maal jedha balil insaanu ala nafsihi basiira lubbuu sana rabbii gaditti abbichumaatu waan halkan hojjetu guyyaa hojjetu qalbii keessa hojjetu malaa'ikaallee beeka jiran. Wanni kun photoshopidhamo dhugaadhamo suuraan asii olii ta'eetimo mee suuraan gartee fuulli san ta'eetimo ta'eenyuuti inshallah waan kana maqaa namaatillee dha'uun feenu akkami wanni kun yeroo dhageessu maaltu ta'e inshallah atummaan daqiiqaa nu ibsi itti seenna inshallah. Hayyee geeletoo macaalaa naa kennu keessanii fi miidiyaa irratti wantoota hedduutu dubbatamaa jira waan hedduutu deemaa jira. Akkuma ta'eeti kanaaf dubbates kanarratti dubbates hundi isaaniitu Oromoodha anis intala isaaniiti eessas nageessuu hin danda'an sababa wanta isaanii ta'eef isaan warri narra duulaa jiranillee isaan sanyii kiyyaa bakki nuti wal geessinu hin jiru gabaabumatti kan biraa immoo amma dura yeroo feesbuuka Zaaraa sabboontu sabaa fayyadamu namni baay'een hin beeku uummanillee feesbuuka sanaan uummataan wal baradhe feesbuuka san kan anaaf uummatas wal barsiise feesbuuka saniin feesbuuka san guddaa hatta isin miidhachu wal baradhe na fakkaata. Feesbuukiin kiyya sun yeroo gubatu imeelii kiyya kana namni tokko narraa fuudhee imeelii feesbuukiin naa deebi'uu didee yuutuubii wal qabatee gubatee yuutuubii qeerroo istiidiyoo jedhu fayyadamaa ture. Sababa yuutuubii kanaatiif imeelicha kiyya kana fuudhee imeelii yuutuubiitii fi imeelii feesbuukas fuudhee namatti kennee ture. Sa'aatii aan namatti kenne kanatti yeroo aan nama kenne kanatti sababa paaswoordii imeelii fuudhee fi albamni kiyya hundi nama sana biratti nama biratti hin banama albamni kiyya ka albama keessa jiru. Kun immoo waggaa 3 dura. Duraan dursee uummata wanta beeksisuu barbaadu akkuma waa'ee miidiyaa irraa bahuu kiyya yeroo miidiyaa irratti isin affeerran jettan miidiyaa irraa guutumaan guututti namoonni na affeeruu hin beekanii miidiyaa irraa dhimma dhuunfaa kiyyaatiif ji'a tokko ol tareera natti fakkaate. Dhimma dhuunfaa kiyyaatu miidiyaa irraa na baasee jira. Waan gonkumaa wanti tokko wal qabatu miti fayyadee yaa anas ta'ee mucayyoon Fatihaa jedhamtu akka jirti wal qabannee miidiyaa irraa baanee jirra. Kan baaneef sababa waan tokko wal qabatee miti. Sababa jireenya keenyaa fi akkasuma inni gabaabumatti fayyadee ibaadatti jedhamutti miidiyaa irraa bahee jira. Kana jechuun deeggartuu paartii bilchiginaa ta'uu kiyyaa miti. Gonkumaa ani bilchiginas hin deeggaru dhimmi dhuunfaas waan wal qabatu miti. Gabaabumatti gara yaada kiyyaa deebi'a. So amma yeroo kana nama kanatti feesbuukaa fi yuutuubii kiyyas wal qabatee gubatee namni kun nama deebisuu danda'amu jedhanii maqaa isaa asirratti waamuu hin barbaannee fi yoo nu dhaggeeffataa jiraate asirratti dhiyaatee uummataaf beeksisuu danda'a. Isinitti akka dhuunfaatitti himee jira natti fakkaate amma waggaa 3 geenye jirra. Gaafa fuudha jedhee baay'ee na caqacaqaa ture. Ammas nama fuudhee haadha manaa qabu abbaa ilmooti. Naaf obsaa daraa keessan. Yeroo ani yaada isaa kanarraa fuudhuu didee albama kiyya keessa galee pikcharoota aan albama keessaa qabu namni bilbila isaa keessatti wantoota adda addaa waraabuu danda'a. Waan adda addaa qabaachuu danda'a. Bilbila ofii keessatti namoonni beeka abbaan fedhi namayyuu bilbila isaa keessatti akka fedhe viidiyoos waraabuu danda'a. Akka fedhetti pikcharas ta'ee pikchara adda addaa qabaachuu danda'a. Bilbila isaa akka dhuunfaatitti. Innaa pikcharoota kana albama kiyya keessaa baasee naa ergaa ture wantoota natti keessaa qabu yoo ati diddee waan akkanaa godhaa yoo ati natti harumuu diddee ani wantoota kana harkaa fudhachuuf jedhee yoo ani sheeru yeroo sana halattamatti nikaasi godhadha maalii yoo ati akkas ta'e akkas sirriis malee dhiisuu dadhabee ani xumura irraa
immeelatu makana guutuu dhiisee fi bilookii godhe. Immeelii yuutuubii illee immeeliin kiyya googelii waan hunda albamaan wal qabatu albama sanis sa'aatii san waan paaswoordii waan hunda jijjiireef seenee fayyadamuu hin danda'u. Hunduma dhiisee fi walitti qabee biloog godhe. Namni kun laayivii kana dhageeffataa jira nama kanaan wal barannee waan jaaganii beeku ija sanaaf biloog godhe. Yoo an biloog godhu sa'aatii kana bilbilootaan biloog godhe dhiisee bilbila biraatiin viidiyoota akkasii mummuree naa ergaa ture. Wantoota ani bilbila keessaa qabu irratti viidiyoota hojjetee wantoota nu haasofne irratti viidiyoota hojjetee obboleettiin isaa takka jirti nu dhageeffatti obboleettitti dawwalee himee isinis gaafachuu dandeessanii waan akkanaatitu deemaa jira nama gurbaa kanattis heerumuu miti obboleessa keenyarraa qabadhee obboleettiin akkanatti ana bilbila keessatti dhiiftee abbaa isaatitti dawwaltee sa'aatii saniif ani gurbaan sun bilookiin adda deemnee jechuudha. Kana wantoonni kun viidiyoo yeroo sana gurbaan sun narratti hojjetaa ture waggaa 3 dura amma eessaan namoonni dhimma yaada dhuunfaa zaara maaliif dhimma addaa qabaatti waa'ee paartii irratti an ganda kamiifuu kabajaa qaba. Arsiin kiyyaa, Jimma kiyyaa, Harargeen kiyyaa, Wallaggi kiyyaa, Oromoo kutaa Walloo kiyyaa, Oromoo kutaa kamiifuu an akka dhuunfaa kiyyaatitti nan kabajaa ana dhimma lubbuu kiyyaa irratti namni dirqamee yookiin dhimma ana bakka bu'ee dhimma ani uummanni kun walitti qabnu Oromummaa qofa. Yoo Oromummaa isaanitti darbu. Tole, mee viidiyoon agartee alhamdulillah jechuun obboleeyyan kiyya kaas jala jiru arana jala jirtan bakka tanattis dhuftanii hawaa kan haasaa yoomis dareettanis booma haasoitan haqiqatan agartee yoo kan qaama saalaa laaluu feete dubartiinis qaama saalaa si halaaltu dhiira yoo taates qaama saalaa isaa halaalu haqiqatan namni waan irra jiru kun waan rabbiin ilma namaa dhiiraa fi dubartii godhee ilma namaa uume haqiqatan ta'us gartee yaani maaltu isin naqee kan jiru kana gartee shari'aan waa hubadhaa azala dhuftanii kan nama arrabsan safuu takka hin qabdan haqiqatan rabbummaan guyyaa qiyaamaa galata keessan addunyaa fi akhiratti isin yaadee bisu jedha malee an waa takka hin jedhu tole zahara gama keetittis niin gartee sumatti deebi'e mee inshallah ta'ala warra gartee viidiyoo kana olii gad fuunoo maal jecha nama viidiyoo san godheenoo maal jette inshallah ta'ala hawaasa aalam kanarra waliin geenoo maal jette hunduma isaaniitiin wanta tokko hin jedhu namoonni baay'een ana wajjin dhiphachaa jiranii ulfaadhaa galatooma nama hedduu argaa jira hedduu isaanii miidiyaa irra jira namoonni meebi zaaraan balleessina jettanii yaaddan gonkumaa ani Oromoo irraa garri badus hin jiru hamilee kiyya wanti ni cabsu tokko isaa hin jiru namoonni akkasitti fudhatanii hamilee zaaraa cabsinee balleessina akka hin dubbanne waa'ee abiyyi Oromoo kutaa kamiitti bakka uummanni Jimmaa uummata sabboonaa uummata jaallatamaa kabajamaa uummata qabsaa'aadha uummanni Harargee akkasii Oromoon kutaa kamiitu deeggartoonni paartii bilisiginnaa yoo ta'e namoonni muraasni Oromoo gonkumaa bakka bu'an uummata Jimmaatii akka dhuunfaa kiyyaatti kabajaa qaba. Namoonni mata duree godhatanii irratti duulaa jiranis wanta kana ajandaa godhatanii wanti hamaa isaan hin jiru Oromoodha garran isaan geessu hin jiru. Namootni narraa dubbataa turanii baay'ee ijoollee wajjin dadhabaa turtan galata guddaa na biraa qabdu wanti hamaan ani isaan hin jiru warri balleessitanis warri naaf dubbattanis hundi keessan waluma qabee galatoomaa jedhaanii wanti gabaabsee isin beekuu qabdan namoonni irratti duultan zaaraan balleessinaa asirraa balleessina gonkumaa ani na balleessuu hin dandeessanii an miidiyaa irraa jalqaba qabuuf namni na balleessuu osoo hin taane fedha kiyyaanii haala dalagaa kiyyaaf jireenyaa wal qabsiisee yeroo na dhufu darbarraa miidiyaa irraa bu'ee ture. Kun immoo wanta gonkumaa wanta olola diinaa yookiin yoo na deebisitanii na jabeessitanii akka dubbadhu na taasiftan malee waan feetan gochi diinaa ana gara na deebisu tokkoyyuu hin qabu naafis bakka hin bu'u. MashaAllah. Rabbi sirraa jaalatu tole mee obboleettiin Faatimaatti achi dabara namu si tuqamu jechuudha hin qabu jechuu barbaadetti isinitti dheeressa dhiifama. Abshir barakallah Rabbi sirraa jaalatu gaafii takkaan isii qaba silaa'uu gartee amma qaama kan kee guutuu kana ani beeku haadhaa fi abbaa kee yoo daa'imummaa si beekan malee zara viidiyoo san qaamni namni tokko akkamitti beekaa haqiqatan ani beeku fuulatti namni lamaa wal beekaa miilatti wal beekaa yaani zara viidiyoo qaamni san keeti. Kan gartee waan kana gartee waan gaakashayaan waan jechuun wanta qaambichaa beekeetti viidiyoo samee uummata kanaan gartee habur jaajaa wanta jechaa jiru suuraa namni walitti ciratee ni godha qaama namaa kana fuudhee qullaa walitti maxxansaa kun waan deemaa jiru adda bineensa nama godha kaan nama godha viidiyoo fadhu akka feete haa taatu waan na dhibe gartee viidiyoon qaamni san keetii guututti kana gaafiin kiyya inshallah mee.
أستاذ مدرسة سنتهم إيميلين كي أنا مبرة توري إيميلين كي أنا مبرة توري بيكتشروتا يعني نمني بالبلا ساكي ساف مدرسة سنتهم بيكتشري الددا كبا so بيكتشروتا أتى كي ساف ولتمي كان أتشرت دلجميلا نمو بيكتشرا أتى واني كي ساف وكان براسلت وانتي عندو بتشو بربادو يجولي دعرتو بارتي بالسجناجة شولا درس دبادة تري أما سر دبيه أنا أك أورمو تكتي أورمو وليت كأبي أورمو كتاك ولا تكو كيس جرو غافني نكتة غافني دبامي أمتا سجليت آخر ملي أورمو قودتي أك أما سندم تنكنت لما هنا فوتني جندت تنقلت تجرتني بارتي بالسجناجة ما تجنداتي يوزارم بلسنا جتن أبجر بسيطن أنجل كبا كميديا رابو نمني نبلسي جريني هي كلمة فاتي أورمو أن كغرغارات ريني سياسة قفاني ميت جاه يقول أورمو ركتو جاه شمال ربيع عربات يبغى جاه أورمو بك كم تركتو أمتك أنا ولين بوي جري جاري هل كهربك يجلس ساعتي كي تبغى أكوان من دانا كفلي بيت يقول لي ميك ألو كوسات وصلت يا لا ترين يقول لي من دانا كفلي هنجرو جرو خليه سهر رمال هو اللي ورد جرتو سفارتي بالسجنة وتحمي بكمبوني أورمو الجمع أمتك بالجمع وجالة ما ننجال لا خبجو بدك أباش يجولين باين وجين ده أباجرن أرجاجرا سبب سنيتي إنك يفوتني أك جندات قلتني أك فارتي قلتني دولا باي سنك أبدني ديمتني حتى أنا برا بك أبدن يمكن أنا هملي أبسني زارا هملي أبسني يسني جنبك أنا الدبلتني كمنا أنا دولا ميديار ربوه ميديار أنا دبستني ميديار تدي بمالي زارا بلسنا جتني نحن بوكو ما أنا بلسنا بلسنا أوسو مثلا يوانتي في الإجراءات جريني كي كدوم فأنا أني كيسي أورمو ما كفولي كلمة وأنا أورمو ما ردر بوانتي في نبرا أبدن سوف هنجرو أنا بالبوتيات بكبوتو لا نمنامتك أنا جريني كي كابين عندهم جريني كي أنا تكابي ديمان أكا نما تقوتي تيو أنا جند نما تقوتي يمكن أورمو يمكن أورمو تدرجوا أورمو ميدا هو جد جافس نجافت شو دنديسن إيه كي كدوم زارا بكبوت نموني زارا إيجو كتاتي نموت نتلياتن تبيك وإيجو كنا نازل عنو ريبيك أنا وقاسة دي دورة هما في تبي ما كنا وانترا وتماتري جافا بربان كنتي هيرون قبل جرينا درارات بريت هما تري دربنا من باين بيكو جرا مشان مدين جدا متوقف جرا وانتو تكنا نمني بيكن وانت أماتي يوميتي وانتو رادا تايتو هما فل أيوها تاو أورمو براكنا هنيجني الأورمو نقودي سجلت عافي تري أورمو كم يوميتي أورمو كتاهم داتي يعني برد أبدي سجلت عافي تري أورمو ران كان يوهنيبو وسو وانت فل أيو أماميتي أنا ران جلت عن إنسان تايتو سنة أولي ملي أردولي كن أورمو ران فجدي واني إنسان بير دربني بالبلس المليون ندولات راني سجلت يبقى وانا هذا بكده مراهي هاي تفوق عن فدا ما كاكيس انت كيس تمي بزارة انت كيس نزارة بلس نزارة ويا بي أنا أبي وصلني قبري ساكت جواب سجى تطفو اسمهم أبي مثل وصو أبي هر أورمو أجلس جواري وهو إذا انتو السياسة هيوت أورمو هم دقدي ميسه قدي بهي ورد أيو خاسي أقرب بيتي تلبو تدي بيسي أورمو دي فمو قاسي قم ما نم أبي جيسي سومتس نما بارتي بسينا دي قرومي ديكيسي جوابا بيكو قبلي زارة حركة كنا تشيبني والباتي هندبتو والله دوغون غرساني جرسان قلني أنا أورمو هم دار جافا كجمع دكوب ساتي وليم بوي ركا ديسا قليتا إيه في ملكي أورمون أن براها في أورمو كتاكو لتوكو هنجر نمني باينا كنفانا دبا جران أرقا جرا قلتوما وفادا أمتك يجالة بارك الله جافي خانا سبا جبابسين عصايو جبابسين بريدار إن شاء الله أسي أجي تسي في ربي جدو كانت حواسة تسمت إن شاء الله تعالى يوم براتي نيت كاتي فيديو لي كنا خنكرتي حواسة نما ساتل وكرتي دبرتي فيديو سبرا دوفيس جرا كاتي نما ساتل تجرا مي خنرت إن شاء الله ما باي لا كوب سهين كابو ومن نوبيكني أنا نم أرد أبدت ناد أبد ملي نم ركت ركت وليمبو ملي أنا فيديو يو أرجعنا ويتو كده فيديو ولا ترجعنا مثلا كأنه بس عندلتي قصة أنا مرة دورو تقول كوايو نتي أورمو إلا ما نواته أنا مرة واينا ما ونتنا دبتش اسمه جرو بارك الله أنا مرة عنده بدأت أيوة تكيس مالي إمي نمر دبتشون أنا تكيس أنا مثلا ميتين كذا
mee maal jettaan warra gartee irra deebinee ammas asumarratti sirraa gabaabsinee ati haasaa waan haasa'u nu jirtu akkasumas inshallah ni gabaabsinaa jiraafis daqiiqaa tokko kanneen akkasitti deebinaa akka kiyya anaanis agartee yani kana homatus ni jira hasillee homatu waan feete haa taatu yani akka feete taatus namni jaalallee ofii waliin akka fedhe ta'us yoo dogoggores isaa fi rabbi abbicha sanii sirraa kan waan san maxxanse dhiira akka dubartii taate santu itti qaanya ifaatama malee namu akkuma jenne qaama saalaa ni qaba dhiira taatus foon rarraasu ni qaba dubartii taatus foon irra jiru ni jira namuutu kan ofii aadaa waliin jenne dhumte jetti so kana waan ni jennu yoo kan gartee waa laalu fedhes deebee haraam itti jira waan fedhe kompiitara keessa guutuudha gartee rabbiin isaan haa qajeelchu ati hawaasa keetinoo maal jettaa xiqqaa fi guddaa kanaannoo hundaatiin naannoo takkaratti dabaltuu hin ta'in naannoo hundaa walii galatti dhaaba kanaaf isan osoo hin jennetti maal jettaan inshallah taala namootaan gartee si deeggaru taatus kasii harraaf taatus dhiira taatu dubartii taatus maal jettaan inshallah du'ummaa galgala kana addunyaa kanaaf eetis. Duraan durseetti ustaaza sagantaa kana gootanii asirratti nu affeeruu keessanii fi ana dura sallas ta'ee kabaja guddaa nama biraa qabu namoota kan kabaju keessaa tokkoffaa irratti namni ilaalu isinii dhugaa yeroo wal barreerraa baay'ee na cinaa dhaabbatanii akkasuma uummata hunda cinaa dhaabbatanii yoo namni rakkate uummata tajaajilaa jirtanii galanni keessan jeenyatul firdoosiin haa ta'u kan biraa immoo uummata ijoollee Oromoo ijoollee shamaraa taatis ijoollee namoota waa'ee kiyyaaf namni hedduu irra deddeebi'ee barreeffama keessa hunda dubbisaa jira waan hunda argaa jira namoonni anaaf jecha dubbataa jirtan galanni keessan guddaadha galeetoomaa ulfaadhaa ijoollee laayivii baatee dadhabaa jirtutu jira ijoollee yuutuubii irratti dubbataa jirtutu jira hundi keessanuu galatooma warri irratti duultanillee ani isin arrabsu sa'an nama arrabsu yeroo nama arrabsu si qabu sa'aatiitti nama arrabsu si qabu Oromoo kaleessas arrabseen beeku Oromoo an qoodee sagalee ta'aa fi ture hin jiru siyaasa irra darbee rakkoo Oromoo kan hin qoodanne tokkoyyuu hin jiru. Zaaraan duubatti deebisnaa zaaraan balleessina waan jedhu deeggartoota paartii bilchiginaa deeggartoota Oromoo kutaa kamiitiyyuu miti Oromoo hunda Oromoo kutaa 11 keessa hin jiran. Eebduu san of keessaa baasaa gonkumaa waan danda'amu miti abjuu argutti jirtanii ani jireenya kiyya dhuunfaatiif yoo bu'u asirraa bu'uu danda'a yookaan asuma isheen waliin jira Oromoo biraa wanti na jabbeessitanii jirtan na hammeessitanii jirtan waan biraa wanti isin gootan tokko hin jiru. Maashallah beekan of amanaa gartee jedhan beekan gartee of maleen amanuu jedhan gowwaanii fi beekan saniif inshallah bariyyan kiyya asii achi waan isin goonu jirtu inshallah taala